بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد دامسا كينا كودني توقفاتي ولد ديبينه دامسي أنا رك أبدي إسني دهاتو وربادي كون دامسا توقو كدامسا بيراف كيساك أبو دامسا كون أدو تاكا oduun tun oduu fakki'iiti abbattu ijoollee sadi dhalee sadeen ijoollee dhiiraa lamaaf intala takka haadha isaaniiti ijoollee kanaaf haadha niitii isaa dhiisee hojii barbaadatuuf biyya biraa deeme akka biyyoota arabaa dur namni dhaqee dalagatu san zamana dursan telefoonni hin jiru namni xalayaa walii erga warri kun dur guddoo wal jaalatan abbaa fi ijoollee fi niitiin isaa warra walitti qabu wal jaalatu wal kabaju yeroo abbaan isaanii biraa deemee biyya arabaa dhaqee hojii barbaadate guddoo yaadan guddoo hawwaniif inillee warra isaatiif ijoollee isaa dhiisee biraa deemuu guddootti dhagayamte garuu jiru namanteechiftu hojii barbaadatuu deeme yeroo hojii barbaadatuu deeme haga tokko hojjetee yeroo inni haga tokko ture niitiin isaatun fayyaa dhabdee wal dhagayuu hin dandeenye immoo fayyaa dhabdee akka badaa fayyaa dhabdee yeroo isiin fayyaa dhabu jirtu kana xalayaa erge inni achirraa xalayaa maal jedhu mallaqa waan haga yeroo sanit dalage ergee mallaqa ergee bakka akkanaa jira dhaqaa fudhadhaa jedheen warri xalayaa isaa tanan banne ijoollee fi niitiin xalayaa tanan banne akka gaariitti fuudhanii xalayaa abbaa keenya biraa dhufteedhanii dhungatanii bakka gaarii fidanii kaayan xalayaa abbaa biraa dhufte tana hin dubbifne jechuudha hin banne mallaqni illee xalayaa tanati maa xalayaa tana warri yoo bananii dubbisan malee ma beekanii alaabaa beekanii hin beekne guddoo duuba miidhaman haati fayyaa dhabdee mana yaalaa geessuu hin dandeenye guddoo mana yaalaa geessanillee itti rakkatanii keessaa baasanii mallaqa san dhabanii miidhamanii mallaqni ammoo dhufee jiraa beeka itti miidhaman osuma akkas miidhaman duute tasii tarabbii geette haati ijoollee duute jechuudha yeroo duute inni quban qabu waan kana xalayaa lammataa erge ammallee intala sattuu gurbaa tokko heerumuu barbaaddee xalayaa itti ergitee abbaa kiyya gurbaa akkanaa kana tokko jaaladhee ilma baloo baluuti in heerumaa akkam jetteen xalayaa deebisee fachirraa xalayaa keessatti akka gurbaan kun waan nama gaarii hin ta'in ibsee fi nama biraa gaarii ammoo inni qopheessee fi achiif biraa qabu himee fi nama akkana jira koottu jedheen xalayaan banne xalayaa taan maasha Allah abbaa keenya jaalatama kabajamaa ulfaataa biraa nuu dhufteedhanii dhungatanii achi kaayan gurbaa isaa tokko ijoollee lamaan keessaa haala isaa diqqoon bebbeekaan jarjaraa hujii barbaadee fi argee abbaa kiyya ijoolleen hariyaa keetii kaate waliin deemtu kun ijoollee gaarii miti koottu hujii bareedduu si arge na bira koottu jedhee xalayaa ergeef innis xalayaa taan fuudhee maasha Allah abbaa kiyya biraa dhufte xalayaa gaarii nama irra addunyaa gubbaa jaaladhu biraa dhufteedhe achi kaayate torbaanitti xalayaa tana qulqulleessanii dhukkeetti qabatteerraa haqanii waraqaa xalayaa abbaa keenyaa jedhanii dhungatanii bakka bareedduu kee kaayanii akkasitti wayaatti uwwisanii biraa deeman waggaa dheeraa booda abbaan dhufe yoo inni dhufe haati teessammee haati teenne beektaa ergaramtee dhukkubna akkanaatti dhufee waldhaanuu dadhabne guddoo miidhamtee zamana dheeraa beektaa akkasit duutee jedhaniin maal yeroo masan mallaqa isinii erge mallaqni bakka akkanaa jiraa fudhadhaa isiniin hin jenne mallaqa sammaa fuutanii isinii yaaluu dhabden jedheen akkasii subhaanallah bara abboo xalayaa hantee inuun banneyyuu achuma nuu jirti akkana bakka bareedduu kaayanne achi nuu teetti hagammaan bannee bar jedhaniin inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun yoo hagammaan banin faayidummaan isin xalayaa isin argattan maarree jedhe intalti yoo meennaan
intalti ante gurbaa abaluu kagaaf kan waliin deddeeman san gurbaa san heerumtee guddoo miidhee haala badaa jiru badduu keessa jirti jedhaniin. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Maal xalayaa itti ergee gurbaa san hin heerumini. Gurbaan sun nama gaarii miti. Nama gaarii biraa harkaasii qabaa kootu hin jenneen mana bira dhufuu dhabde siin jedheen. Yoon banteeyyuu jedhaniin xalayaa taan hin banne xalayaa achi kaayattee jirti nun banne bara xalayaa jedhaniin. Haya gurbaan kii kummee jedheen tokko cala jira beekama mana. Gurbaan kan kebeeta ijoollee durriyeetaa waliin deemee lakkumaan hammaatanii waan namaa hatanii hanna san irra qabanii man hidhaa jira bar jedheen. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Mee maaluma an kootu jedheeni hujii argeefi hujii bareedduu sanuu argeefi kootu na bira jedheeni xalayaan ergineefi jennaan xalayaa san bara abbaan dubbifne jedhanii. Warri kun ajabsiise hagamma. Waan nama ajabsiisaati. Garuu wanni itti fedhe maal amma qisaa kana. Qisaan kun haqiiqaa jirtuu miti oduu ofirraa waan uumame jechuudha waan namni dalage. Maal jechuu kiyya amma kitaaba rabbii guddaa kana ka mana keenya kaayannee akka gaarii qulqulleessinee bakka bareedduu keessa kaayannee quraan achi keessa nuu jira. Yeroo tokko yeroo xiqqoo hajaa qabnu qulqulleessinee dhungannee maashaa Allah kitaaba rabbii guddaa jennee achi deeffannee bira teenna. Ammoo waan silaa rakkoo hagamtanu mudattee harkaanu qabdu tana kitaabuma nu kaayannee bira teenu kana odoo dubbifne furmaata maraa harkaanuu qaba. Wannan jechuu barbaadu kitaaba rabbii guddaa dachaasanii tolchanii bareechisanii achi keessa kaayatanii manaan bareechisuuf rabbiin guddaan hin buufne. Rabbiin guddaan haa barannee itti hojjannee barsiifnuuf uume. Gorsa kana ilmaan keenna ijoollee teenna tamartuu kitaaba babbareedaa afaa qabdu. Ijoollee qofa miti nama guddallee. Namni guddaan osoo haadhaaf abbaan qur'aana qara'anii ijoollee ni qaraati. Mee waan goonu hundi keenna gara qur'aanaa fuula deeffannee gara kitaaba rabbii guddaa kana fuula deeffannee kitaaba kana yeroo kenninee mee mana keenya keessatti haa dubbifnu. Salaata magribaatiif ishaa'ii jidduu yeroo qur'aanaa haa goonu kanamuu juz'ii fi qara'u. Martuu gattaa'ee waan silaa elektiroonikii ta'e maraa achi kaayatanii televizhiinaaf kana maraa dhaamsanii yeroo namni taa'ee manni kun waliin qur'aana qara'atu haa goonu waliin milkoofna hundi keenna. Dhaamsa hagana gahu kana dhaamsa rabbii guddaa ka hagana gahu kanu bira jiru ka faayidaan hagam gahu ammoo keessa jirtu faayidaan hagam geettu keessa jirtu kanu ammoo bannee laallee dubbifnee barannee waan sanirraan fayyadanne akka ijoollee rakkatte sanii osoo abbaan isaanii furmaata hagam harkaa qabuuf waan abbaan isaanii jedheen san dubbisuu dhabuu qofaaf rakkoon gugurdoon irra geettee san fakkii sanii olii beekaa tarabbiitun. Mee fakkii gabaabduu takka yoo xalayaan takka mana murtiirraa sin dhufte simaa hujirraa yeroo itti galtu kunoo xalayaan mana murtii teetti. Mana murtii ka magaalaa teessanii kanarraa xalayaan sin dhufte maqaan keetiin. Xalayaa tana achi keette aboo amma hujirra jira wiikeendii yeroo sabtiif hada hujii hin qabne guyyaa san banee dubbisettamoo har'a dubbifta. Haaluma keessa laalame dhaamsa nama biraa dhufe. Hayyee heger nyaadhee nafa dhiqadhee gaddeebi'ee dubbisettamoo ammuma kana gattaa'ee dubbisetta. Namni baay'een yeroo gattaa'uun illee qabu dhaabatatti bana. Haguma gattaa'ee wayaa firraa baasee achi kaayatee kophee baafatee maali jedhee gattaa'ee dubbisullee yeroo hin qabu. Waan manni murtii jedheen san beekuudhaaf ammatti banuu qaba. Maaltu tana hundaa godhe beektu? Manni murtii kun kabajaa hagam gahuu qaba jechuu qalbii teenya biratti. Nu biratti hagam takka ulfaataa jechuu nu garsiisa. Wanni ati eeguu jirtu kun, wanni ati sodaatuu jirtu kun hagam takka qalbii hantee keessa geettii si garsiisa. Kitaaba rabbii guddaa ka rabbii guddaa biraa dhufe laal. Risaalaa rabbii biraa dhufte, xalayaa rabbii biraa dhufte. Rabbii kawnii kana hunda uume biraa dhufte. Namni dubbisu jira. Maan dubbifnoo jedhaniin wallaahi najjabaata quraana qajeelatti gaaf diqqaan baranne afaan isallee hin beeku afaan araballee hin beeku quraana najjabaateedha.
xalayaan sun osoo si jabaatte mee haa jennu fakkii gabaabaa tokko isin hima. Namni baay'een biyya faranjii tana yeroo dhufe namni guddaan keessattuu afaan biyya sanii qajeelatti hin beeku. Keessattuu gaawwanni akka mana murtiitu dhufte kun afaan jajjaboo tokkoon barreeffamti. Inni afaan xiqqaa tokko gabaabaa tokko bishaaniin dhugan ka haja'an bahan ka hojiin hojjetan laafaa tokko beekaa waliin giittu. Galuufii hin dandeettu jechuudha bara dhibbatti yookaan inni galtuuf waa jennu. Wallaahi manni murtii garuu maqaa kiyyaan ergee afaan biyya tanaa waan qajeelatti hin beekneef gaafa afaan jarmalii kana baradhe takka afaan biyya abaluu kana baradhe gaafas dubbisa jedhanii achi kaayammoo. Moo ammaan kana bilbiltee hariyaan kee afaan beeku abboo yoom yeroo qabdamee duqqisi bira dhufuu barbaada. Lakki yeroon qabu abboo dhaabatu mallee taatume daqiiqaa 5 kenni. Daqiiqaa 5 fudhattee bira geessitee boona dubbisettaan. Bara akkana jedhanii. Akkasii itti quufuu dhabuun mala. Hayyeetteen galatumitee biraa deemtee kalammataati ammallee bilbiluu mala nama lammata. Mee abboo waraqata kana dhufee naa dubbisettaan. Yoo jechi isaanii lamaan walitti gali qajeela fudhatta. Haga san maal jabeessurraa. Qur'aana hoo nama si barsiisuu dhabde. Nama si hiikuu dhabde. Waan si hiikaa dhabde hiikaa fi barsiisaa fi wanni hunduu online as gubbaa kaayamtee jirti amma. Afaan feete. Kanaafuu duuba wanni barbaannu Qur'aana Rabbii kana haa jabeessinu, diinaa Rabbii haa jabeessinu, haa barannu, ilmaan keenya ilmaan diinaa Rabbiin guddaan nu haa godhu, ilmaan Qur'aanaa Rabbii nu haa godhu, ilmaan salaataa Rabbii nu haa godhu, ilmaan masjida galtee masjida Rabbii qaddamtu Rabbiin guddaan nu haa godhu, waan ifii jibbu Rabbiin guddaan nu haa jibbisiisu, waan ifii jaalatu maraa Rabbiin guddaan nu haa jaalachiisu, hamtuu nama hamtuu nu yaaduuf ka hamtuu dalagu maraa Rabbiin guddaan nurraa haa qabu. خيري قمتشو الدنيا آخرة رب لنا هاكبو رزقي واسع عبال ربي قدان هاكنو فيا قدان ربي هاكنو نجا قدان ربي هاكنو حاجنا في حاجة دامسا قراني لما فاكي سوى الجنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.